Baay'ee ijoolleen dhiiraa biyya arabaa warri fontanii deemtanii. Qo'isiisa koo. Maayidha. Viizaan keetii ba'eera. Waaqee jeqa. Soobika. Waaqa viizaan keetii dhufee jira. Oh my god. Arabesma. Isti keessa naarki. Dhugaa qo'ee dakika tokko ishee. Orjinaala otoo sararasamini seera. Ani sobdisee hime. Isti warri beektan warri Duubaa jirtan warri beektan. Isti jalaa bahe. Isti. Kuna suuraa keetii beena namattu. Wayne Gabriel abbaa kuna mucaan nama immoo. Asi naamanu didee keecha laaluu dhaqee. Ay, wambari. Teresa wambari warra. Wayne seeda ko. Arabesma. Maya beauty. Isti warri beektan jala sokkam isti jala besti. Qoy. Bu'eera si original isaas naa bu'eera. Qosti. Isti matas seena ko. Dhugaadha isti warri beektan. Ijoolleen viizaa ijoollee dhiiraatiif fidachiiste hojjechiistanii beektan Dubaay keessatti dhaqaa barreessa fime batalee ijoolleen Dubaay na jala hin jirtu. Kunoo. Okay, isti warri beektan dhugaa rabbi adraa rabbiiti warri beektan sobaan hin barreessinaa. Isti jalaa bahe. Amanuu dadhabeeraan. Dheeressaa. Bakka dhugaadha viizadha. Seenaa. Edaana jaalatti sobdeeti malee. Ani si sobeenan beekaa. Baajawee. Ani viizicha bichaan hojjechiife. Qo'iseen. Kunoo. Erga ni jaalatte amma kana. Erga baay'ina kabajje amma kana maaf natti taphattiree? Moo na jibbitee tiree? Dheeressaa na caqasi. Tokkoffaa si jibbee hin beeku. Obboleecha koo baay'ee si jaaladhu baay'ee si kabaju. Viizicha waadaa koo galee si hojjechiise. Maallaqa nan kaffalee naan hin kaffaltuu booda ittiin na arrabsitaa jettee miti. Kunoo si hojjedhe. Ati naaf yeroo maraayyuu obboleessa kooti. Waadaa koos galmaan ga'een jira. Obboleessa koo baay'ee si jaaladhu baay'ee si kabaju. Fuulli kee gammachuun hin jijjiiramin. Obboleessa koo waan asin jedheefini ati anaaf obboleessa yeroo hundaa. Okay? Don't forget that. Ay seenaan bar paaspoortii keef suura kee erga waggaatti natti shoftan silaayyuu yeroo hundumaa na sobdaa. Maal guyyaa torba moo guyyaa 17 na eegisiin jedhamti kunoo? Baay'ee si jaalladhaa. Baay'ee si kabajaa. Kennaatiyaa. Maayyaa biibtoo gaasiin jedhi qirseedha. Otoo naan jirtu baattee dasna. Isti qoy. Bakka mirraa suura irra galchitee? Akkamitti suura irra galchitee? Anammaa kana irra hin gashaa. Boota irsaasiin kun hin jiru. Iddoo kam? Ijoollee akkamitti qoy. Iskiriishuuta raasee laarqoonna laasaa hiika. Ayitaayyiikum minchi qoy. Okay. Qosti? Isuma maxxanii kana nan maxxansamesti. Laali jala seentee iddoo namni argate kana cinaan jirtu. Iddoo kam? Iddoo namni argate jedhu. Isa utuu gaafattanii dasisin hin jedhu. Dheeressa? Dhiiseeras.
Sena bakkas deebi'eera. Hundumaaf iyyuu baay'ee si jaalladhaa, baay'ee si kabajaa, iddoo guddaa si qabaa. Ati anaaf kennaa addaati. Ati koo anaaf maal jedhee akkas ibsuun beeku. Already yoo dhufe immoo turtii ammam turuu danda'a. Jechuun viizaan sammuu ambee turee xiqqoo ishee viizaan ambee turee natti fakkaate miti. Akkas tikeetti dhuftee. Tikeetti si dhufaa ganii ji'a lama siif kenne jechuudha. Ji'a lama siif kenne as dhuftee akka wal arginee waliin haasofnu abdii guddaan qaba. Isa dhugaa waaqa tokkichatu beeka. I'm not promise. Maal? Isa maal jedhu? Waan hundaa isa dhuftee wal arginee waliin haasofna jedhee abdii guddaan qaba. Waadaa si galuun barbaadu. Kan sanirraa naaf eeganii welcome to Dubai siin jenna. Asumaan. Isa dhufee raawwadhee machiin waan mana jaalattuuf miti akkasana goote. Already seena aan bakka dubbiin harkaa badeera har'a. Tiifa manaa godhaa warri jala jirtan. Ilaa osoo mana jaalattu qalbiin na taphachaa. Warri kun immoo piraankii warri jechaa turanis jiru. Baay'isoo jaalalli seenaa gowwaa nama gooti. Baay'isawwee namoonni baay'een piraankiidha, paartituudha, maalidha kan jettan yeroo gabaabaa waan tokko asumaan ibsan isinii godha. Piraankii miti faamilii koo shawwaduudhaaf piraankiidha jedheen ture dhugaadha. Namoonni baay'een piraankiidhaan waan jedheefu faamilii koo hoksuudhaaf piraankiidha jedhamnaan piraankiidha jedhattanii itti fudhattanii jechuudha. Jalqaba immoo eessatti akka haasofni kun jalqabame anis innis hin beekna. Garamitti akka deeme nus hin beekna. Piraanki miti originaalidha. Faamiliinis dhagaanii itti mari'anna booddee waan jedha waan deebinaa kennaniifu sooshaal miidiyaa irratti wanta darbaa ture sun feesbuukidhaanis waan hundaanuufu waan deemeefu piraanki miti. Isuma dhugaati. Jireenya laayifii dhugaati. Dheeressaa. Dhugaa ammas baga gammaddee baga waaqayyo si qarqaaree. Waaqayyo immoo baga si milkeessi. Baay'ee dasneedhe anumtu haga tokko dhiphachaan ture sammuu kiyya stresiina ta'a ture. Wanti kun hin ta'u irratti jechuudha. Baay'ee tokkoon gammade. Amma kan viizan dhaabee jechuudha. Amma Dubaay dhufee jechuudha ka. Amma Dubaay dhufee jechuudha ka. Burjii garii fedhamumaadha. Fooqii dheeraa suufaa amma jalatti faa suura kan jechuudha ka. Kottu laal biyyi tun qabbanooftuudha dheeressaa akkatti hin qorriitu laal arabni birrii fi darbaa zanaatti uffata gurguddaa fudhadhee dhufu uffata nama qorra namarraa dhorku uffadhee maalirraan godhaatu jirta. Amma sooshaal miidiyaa irratti hin argineedhaaf gurbanna namaa sobda sooshaal miidiyaa irratti gubaa duwwaa hin argineef immoo. Ayi qorritii jennaan bar. Tameera. Yoo baay'atee torbee lamas tikeettiin yoo makkatee hin beeku. Kan sammuu booddumaa sofnaa Dubaay dhufaa warri Dubaay jirtu. Tikeettii murachuun dhimma keessatti fakkaatu haadha koo. Ayi ani waa hundumaa dhufan danda'a. Dhugaaf taanaan jaalala keetti namoo malee numaan namni. Yusi garuu jaalalli kee namoo. Yes, hiyyummaadhaan madaaltu jetteedhaan madaalli jechuun maal jechuudha mee dheerisaadha. Asumarratti waa'ee madaalli haasofnu. Madaalli jechuun leekdaaritti qabuun oliiwwan madaalli jechuudha moo namni tokko nama tokko kan isaa ta'u madaalii ilaaluu ni danda'a jechuudha. Mee ishee kamitti qonaabsi namoonni baay'een hiyyeessitu. Ayi inni kunillee bifa garaagaraatiin argamuu danda'a. Itti nama daawwachuudhaan oolmaa galatti fi kanaafis hojjetanii. Maaliif beektaa? Nama tokko nama daawwatu guyyaa jettu achi keessatti waan nagaari. Sabbachuu waan nagaari. Keessanis dhiifama waan nagaari jechuudha. Nama tokko nama daawwatu jechuun yookaan beekumsa yookaan bareedinaa yookaan waan ta'e bakka hamma kun geessu hin haftaa jechuudha miti. Na dogoggora oolmaa galatti
Addunyaan kun nama hundumaaf wal qixa. Ani kan itti amanu seena sitti mu namni hin dhalate hin du'u. Beekas ta'ee hayyuus ta'e qabeenyis qabaadhu dhabis guyyaatti lama sadii nyaadhu hin nyaatinis waanuma xiqqoo argadhu nyaadhu. Warri daandirra bulanis warri mana gaarii bulanis warri harki irraa citee miilli irraa citee deemanii kadhatanis warri konkolaataa riiboo oofanis warri gamoo asii dabirii irraa uleessaa kutaa 60-50 ijaaranis warri immoo maan qabne goojjoo mana citaadhaan ijaaranis hundumtuyyuu addunyaa kanarraa hin deemu. Addunyaan tun sobduudha. Addunyaan tun fakkeessituudha. Addunyaan tun har'a ila waa tokko sii kaasuu seena. Aniif si amma akka abaaboo birraa bareedna. Dargaggeessi hundumtu akkasuma. Dargaggeettiin hundumtu akka abaaboo birraa bareedu. Miidhagu miti. Miidhagna miti. Turree bullee garuu hin qoqoncoorraa. Akkas jennee an deemnu gadi jenna. Si galee reedee yaada. Memma abaaboo birraa kana fudhadhume. Suma dhugaati. Birraa kana fudhadhu. Abaaboon birraatii fi durbi bareenni dhiirri bareenni ol fakkaata. Abaaboo birraa olaaltu baay'ee bareedaa. Yeroo foolii isaa akkas kuttee urgeeffattu hin barii bakka fooliin isaa sitti tolaa. Yeroo ijaan dhattee keessa dhaabbattee suura kaatu baay'ee sitti miidhagaa. Ji'a tokko ji'a lamaan booda aduu bubbeen itti bubbisa garuu irraa harca'uu jalqaba. Sagalee irraa harca'a. Isaan booda maal ta'a? Abaaboon sun irraa harca'ee mukni ishee bichaan kophaa akkas dhaabbatti. Yeroo san keessatti suura ka'uu miti achi keessan darbuu sitti hin tolu irraa gortee dabarta. Maaliif yeroo isaa darbe kaa? Sagalee namatti appideeti. Yeroo isaa darbeera kaa. Bakka guyyaan isaa irra darbeera waan ta'eef yeroo san itti raaduu harca'u namni galagalee ilaalu hin jiru. Addunyaan tunis tanuma. Harreen bareedna. Uffannoo deemnu sirraa miidhaguu danda'a. Kofaltu kolfi keessi irraa bareeduu danda'a. Kun hundumtuyyuu garuu yeroo itti darbu qaba. Yusi? Addunyaa kana irratti namaaf waan gaarii godhi. Nama irratti hamaa yaadin. Nama hin tuffatin. Nama gadi hin qabin. Hundumaayyuu wal qixatti ilaali. Hundumaayyuu jaalala dhugaa jaalala. Lakki jechumaaf si jedha. Jechumaaf si jedha. Jechumaaf si jedha. Innaa ani yeroon ibsu. Ati maa kana jaalatu namni hundu nama si wakkaataa asirratti akkasitti hawaasoftu kalaas. Innaa ani addunyaa tana akkasitti amanaa jechuudha. Amma maaltu dhabeetta seenaa? Isuma dhugaa. Mi'ammaati gara haadha keetti yeroo baatu maal qabda? Isuma dhugaa maal qabda? Luka harka. Isarraan kan hafe. Sammuu. Carqee ofirraa qabda?